Hello, akkam jirtu an Dheeressaa Oromiyaa Digital Hub irraa. Oromiyaa Digital Hub akkuma kanaan dura isiniin jedhe barattoota elementary irraa eegalee hanga yuunivarsiitii jiraniif suur-sagalee toopikoota garaagaraa yookiin hiriyaa garaagaraa irratti qopheessee isiniif qooduuf qophii hunda xumuree jira. Sunumarra dhaabbachuudhaan barattoota kutaa 11f gosa barnoota Information Technology irratti kutaa kutaadhaan isiniif qooduu eegalee jira. Amma immoo barattoota kutaa 9f gosa barnoota Information Technology irratti paartii jalqabaa yookiin immoo organization of file kan jedhu irratti isinii qopheessuun dura table of content irratti haala kamiin akka barannu irratti isiniif qooduu dhufeera. Kanaaf hiriyoota keessaniif, obboloota keessaniif akkasumas immoo namoota jaallattaniif Oromiyaa Digital Hub share godhaa isiniin jechuun barbaada. Turtii gaarii qabaadhaa. Oromiyaa Digital Hub waliin. Hello, akkam jirtu jechaan akkuma jalqaba seensa irratti isiniin jennee viidiyoon kun kan qophaa'e barattoota kutaa 9f gosa barnoota Information Technology irratti jechuudha. Akkuma beekamu gosi barnoota Information Technology barattoota kutaa 9 kuni boqonnaa yookiin immoo unit isa jennu kana boqonnaa 6 qabaa jechuudha. Boqonnaa tokkoffaa keessatti wanti nuti ilaallu organization of files kan jennu kana waliin ilaalla jechuudha. Organization of file yeroo jennu faayiloonni gosa garaagaraatu jiru. Fakkeenyaaf Word faayilii ta'uu danda'a, PDF faayilii ta'uu danda'a, image faayilii ta'uu danda'a, text faayilii ta'uu danda'a, Excel faayilii ta'uu danda'a. Warreen sun boqonnaa kana keessatti xumuruu dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo managing file and folders. Managing files and folders kan jennu immoo faayiloota tokko manaajeroo jennu create gochuudhaan eegaluu dandeenya. Create yoo goone, delete yoo goone, copy yoo goone, bakka tokkooti gara bakka biraatti yoo move gochuu dandeenya, faayila keenya sun manage gooneera jechuu danda'a jechuudha. Folder kan jennu immoo maalidha? Wantoota faayila keessa keenyu jechuudha. Yeroo toopikiitti seennu waliin fakkeenya waliin ilaalla jechuudha. Faayila tokko create goone foldera tokko keessa keewwanna jechuudha. Folder immoo maaliif nu fayyada? Akka kontiineraatti nu fayyada yookiis immoo faayiloota keenya manage gochuudhaaf yeroo biraa haala salphaadhaan access gochuu akka dandeenyuuf kan nu fayyadu sun folderadha jechuudha. Akkasumas immoo foldera keessattis immoo foldera biraa create gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf bilbiloota keenya irratti yoo ilaalle warreen kana hunda isaanii faayilillee bilbila keenya irra jira, akkasuma kompiitara keenya irra, folderillee akkasuma. Kan biraa computer drives. Computer drive kan jennu fakkeenyaaf wantoonni nuti kuustuu daataa kompiitara keenya jechuudha ishiin kun. Yookiin immoo hard disk yookiin secondary storage isa jennu sun jechuudha. Hard disk yookiin secondary storage kan bilbila keenya irratti memory jennee waamnu sun jechuudha. Yookiin internal storage ishii jennee waamnu sun computer drives jechuu dandeenya jechuudha. Then chapterii kana summarize goona. Exercises immoo iddoo hojjennutti jirra. Yeroo tokko immoo exerciseota kanarra utaallee namoota exercises sirriitti hojjetan barattoota keessaa erga barannee kaardii badhaasuu dandeenya jechuudha. Kana hundasaa erga barannee booda chapterii kana erga xumurree kana hojii manaa isiniifan kennaa sun irra dhaabbattan yeroo hojii manaa keessan seeraan hojjetanitti kaardii isinan badhaasa jechuudha. Abbaa sirriitti hojii manaa hojjete telegiraamii keenya illee Oromiyaa Digital Hub join gara liinkii isiniifan ka'a. Chapterii lammaffaa yookiin immoo unit 2 jalatti immoo maal barannaa? Computer network kan jedhu baranna. Amma fakkeenyaaf asitti wantoota xiqqoo tuttuqnee barannu kana yeroo yuunivarsiitii deemnu yookiis immoo gara olaanaatti yeroo guddachaa deemnu haala bareedaadhaan barannaa jechuudha. Computer network kan jennu jalqaba termoota lamatu jira ammas keessatti. Computer kan jennu jira, network kan jennu jira. Network jechuun wal quunnamsiistuu yookiis immoo computer tokkoo fi computer biraa wal quunnamsiisuu ta'uu danda'a. Akkasumas immoo computeraa fi printer keenya wal quunnamsiisuu ta'uu danda'a. Computer keenya fi mobaayilii keenya wal quunnamsiisuu ta'uu danda'a. Warreen sun computer network jenna jechuudha. Akkasumas immoo definition of computer network achuma keessatti yookiin immoo definition network kanaayyuu ilaalla. Network maal akka ta'e. Kanaaf wal quunnamee maal godha? Data share walii gochuuf. Amma fakkeenyaaf computer keenyaa fi mobaayilii keenya soo walitti connect goone data mobaayilii keenya irraa gara computer keenyaatti share goone walitti erga connect ta'ee bifa kanaan bluetooth nama fakkeenyaaf gosa network keessatti ramadama. Personal area network kan jennu jira. Gosum keessatti ramadamaa jechuudha. Faayila maal share gochuun fayyada. So fundamental element of network. Element of network ni maalidha isaan kan jedhu chapteroota kana keessatti ilaalla.
type of network gosoota network yookiis immoo gosoota baay'eetu jiru network gosoota network personal area network local area network wide area network hanga internet jennu sun deemnutti gosoota network isaan kanallee gadi fageenyaan laallaa jechuudha. Another thing is advantage and disadvantage of network. Fakkeenyaaf tekinooloojiin tokko akkuma bu'aa qabu miidhaalee qaba. So bu'aasaallee ni ilaalla akkasumas immoo miidhaasaallee ni ilaalla. Then akkuma baratame chapteriin kun review yookiin exercise dhanuma sunillee waliin ilaalla jechuudha. Another concept within this chapter is application software. Software kan amma fakkeenyaaf baay'ee wantoota bu'aa qabdudha kompiitara keenya keessatti. Baay'ee wanta bu'aa qabdudha. Amma yeroo ammaa hasaa jiru kana eegallee yookiin immoo barnoota amma waliin eegallee kana yoo hanga dhumaatti waliin deemnu waan baay'ee walirraa barachuu dandeenya jechuudha. Yeroo yuunivarsiitii seentanitti amma kun warreen akka operating system ifaallee ta'uu danda'a. Waan baay'eetu jira amma fakkeenyaaf moobaayilii keenya kan akka waan ta'e dubbisuu dandeenyu akka fakkeenyaaf PDF faayilii kana suma ammatti dubbisaa jiru kun application isaaniitti jechuudha kompiitara keenya irratti kan irratti fayyadamaa dandeenyu. So application software kana sirriitti gadi fageenya waliin ilaallaa jechuudha. Application software kanneen akka Microsoft Word ta'uu danda'a. Maal dubbisuudhaaf Word document dubbisuudhaaf Excel faayilii dubbisuudhaaf Microsoft fayyadamna. Akkasumas immoo bilbiloota keenya irratti warri fayyadamnu bifa akkaniitiin nuti click irratti goonee bannu sun hundi isaanii applicationootadha jechuudha. So application software jedhama. Example isaa fakkeenyaaf word processing maal gochuuf tekstii tokko barreessuuf kitaaba kana barreessuuf ammoo word processing fayyadamneedha. So word processing fakkeenya application software jechuudha. Manipulating data in spreadsheet Excel fakkeenyaaf qabxii barattoota hojjechuu amma kana fakkeenya kana waliin laalla amma yeroo achi signu gara practicality yeroo deemaa deemnu akkamitti grading barattoota tokko hojjetama yookiin immoo ranking keessan akkamitti akka baay'ee fakkeenya isaa sinitti argisiisa jechuudha bakka kanatti fudhadhee. Grading presentation gochuudhaaf PowerPoint fayyadamna. So akkamitti akka create goonuu fi application software ta'uusaa waliin ilaalla ta'a jechuudha. Then akkuma baratame kun summary. So chapter sadaffaan kun application of software jenna jechuudha. Another thing is image processing and multimedia. Kun amma fakkeenyaaf gara fuulduraatti wanti ani isin gorsu barattoonni kutaa 9 jirtan kuni ammumaa eegalaatii barnoota keessan cinaatti waan irratti sirriitti cimaa yookiin skill tokko develop gochuu barbaadan filachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf image processing and multimedia kana yoo hubanne hojii baay'ee addunyaa kana irratti filatamaa ta'e yookiin immoo qarshii gaarii namaa kan falchiisatti jiru yeroo ammaa kana graphic designer ta'uu dandeenya jechuudha. Waa'ee image processing kana yoo dandeenya. So image processing yeroo jennu tools yookiin immoo Adobe Photoshop fayyadamuu dandeenya. Filmora Wondershare fayyadamuu dandeenya. CapCut kan jennu fayyadamuu dandeenya. So isaaniin fayyadamnee image process goonaa jechuudha. So kan biraa akkuma nama isiniin jedhe gara fuulduraatti barnoota keessan biratti wantoota hojjechuu barbaadda adda baafadha. So image maal akka ta'e yookiin suurri kan jennu kun maal akka ta'e illee as chapter kana keessatti baranna jechuudha. Another thing is multimedia production and planning strategies. Warreen kanallee multimedia production yeroo suura tokko fakkeenya video editing ta'uu danda'a jechuudha. So using image processing software sun dura isiniin jedhe annee warreen akka Adobe Photoshop fayyadamnee image process gochuu jechaadha. So chapteriin kun walumaa gala waa'ee multimedia yookiin immoo image processing jedha. Kanaaf graphic designer ta'uu warri barbaadan fakkeenya warreen akka logo design gochuu, banner design gochuu fi hanga hojii gurguddaa hojjechuutti warri deemtan graphic designer kanaaf isa fayyadu eegalaa jechuudha. Bilbila harka keessanii qabdan irraa. Another thing is information and computer security. Eriyaan kun immoo maalidha? Amma fakkeenyaaf gara fuulduraatti dhageessanii beektu ta'e amma hacker kan jedhamu kana yookiin immoo hackeriin ammoo ethical hacking hojiidhamu fakkeenyaaf yoo dhageessanii beektu ta'e amma namoonni bifa qindaa'aa ta'een baankota keessatti yookiin birrii namaa iskaamiidhaan dogoggorsiisu ta'uu danda'a. Warreen sun ittisuudhaan warreen gargaaran jechuudha computer security keessatti kan nuti barannu jechuudha. Computer security
cyber security warra sun gadi fakkeenyaan barannaa jechuudha. So security jechuun maal jechuudha computer keessatti in the definition of security computer keessatti yookiin information technology keessatti maal akka ta'e principle of computer security amma seerota baay'eetu jiru. Computer security keessa callisnee daataa nama tokko fuunee akka barbaadetti fayyadamuu hin dandeenyu. So warreen sun maalidha computer security threats computer keenya kan miidhuu danda'a warreen akka vaayirasii faas keessatti barannaa jechuudha. Akkasumas immoo computer sun threat yookiin miidhaa irraa hir'isuudhaaf immoo antivirus warreen akka fayyadamullee as keessatti barannaa jechuudha. So potential loss due to security attack wantoota dhabuu dandeenyu security attack jedhan yookiin immoo akkuma dura isin jedhe vaayirasii kan jennu sun wantoota dhabuu danda'an how to secure yourself in the computer system akkamitti amma fakkeenyaaf daataa keenya secure gochuu dandeenya yookiin immoo computer keenya secure gochuu dandeenya kan jedhullee chapter kana keessatti barannaa jechuudha sirriitti na hordofaa. So fundamental of programming as keessatti amma wanta cimaa sinu sammuu keessatti qabachuu qabdan fundamental of programming information and computer security image processing kan jedhan concept cimaadha gara fuulduraatti kan si waliin deemudha jechuudha. So fundamental of programming kan jedhamu fakkeenyaaf yoo dhageessaniitu ta'ee website development application development fi warreen kana fakkaatan namoonni hojjetan fundamental of programming kan jedhamu kana barataniiti jechuudha. Fundamental of programming kan jedhamu C++ jechuu dandeenya, C# jechuu dandeenya, Java jechuu dandeenya, Python jechuu dandeenya. Programming language baay'eetu jiru jechuudha. Isaan fayyadamni maal godha? Website develop gochuu dandeenya. Window application warreen computer keenya irratti fayyadamu, mobile keenya irratti wantoota fayyadamu sun fayyadamuu dandeenya jechuudha. So warreen kana hunda isaallee sirriitti gadi fageenyaan ilaallaa jechuudha. Isinis immoo bilbila harka keessan irra jiru fayyadamtanii sirriitti warreen kana step by step waliin ilaalle sunumarra dhaabannee softweerota bilbila keessan irratti programming isaa barreessuudhaaf sin gargaaran illee recommend isin gochuu danda'a yookiin immoo isinitti himuu danda'a. Kanaaf sirriitti na hordofaa isiniin jedha. Kanaaf yeroo ittaan organization of file irraa eegalla ammaaf course outline kana ilaalaati akkamitti akka deemuu dandeenyu yookiin immoo akkamitti soo deemne gaariidha kan jettan immoo comment yoo gootan baay'ee gaariidhaan jedha. Kanaaf barattoota kutaa sagalirraa kanan eegaluu filadheef sin yeroo baay'ee qabdu yeroo baay'ee yeroo keessan irratti murteessuu dandeessu waan ta'eef sirriitti na waliin bu'aa na hordofaa isiniin jechuun barbaada. Hanga dhumaatti bifa isinii galuun afaan Oromoodhaan sirriitti irratti isin hojjedha jechuudha. Kanaaf yeroo itti aanu organization of file kan jedhurraa eegallaa jechuudha. Organization of file kan jedhurraa yeroo dhuftu eegalla jechuudha. Turtii gaarii yeroo ta'an kana walii wal arginaa hiriyoota keessaniif obboloota keessaniif akkasumas immoo namoota jaalataniif share godhaa isiniin jedha. Yeroo gaarii qabaadha.